kun sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Mudde 29 bara 2014 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa kabajamoof jaallatamu. Qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa darbu kunoo eegalee jira. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessisna. Itti aansuun qophii addaa walleellee warraaqsaa wal duraa duubaan isinii dhiyaata. Nu hordofaan afeerraa keenya. Amma hangafoota oduu. Waraanni wayyaanee karaa kaabaa walga'ii irra jiraachuun barame. Barattoonni yuunivarsiitii walqixxee fincilan. Waraanni wayyaanee liyyuu ayil jedhamu keessatti waliigalteen dhabame kan jedhaniif kan biroos qabna. Babal'ina oduuf jaaltokkicha murteessaa. Waraanni wayyaanee kaaba biyyattii walga'ii tattamaa taa'ee akka jiru beekame. Aangaa'onni waraanichaa walga'icha irratti yaada dhimma Eertiraa xumuratti gochuu qabna. Kanaafuu Eertiraa haa waraannu jennaan waraanicha keessatti kan argaman dhalootaan kanneen Oromoo ta'an ammoo nuti biyya namaa hin weerarru waraana kanarratti hin hirmaannu jechuun isaanii barameera. Yuunivarsiitii Walqixxee keessatti arrabsoon eenyummaa fi kabaja namummaa Oromoo tuquu dhagahamuu isaatiin barattoonni barumsa dhaabanii hiriira nagaa bahuun isaanii mirkanaa'eera. Waraana wayyaanee liyyuu ayil jedhamu keessatti walitti bu'iinsi dhalachuun dhagahame. Sababa ammaa dura Somaalee hidhachiisanii Oromoo waraansisuun isaanii ilmaan Oromoo waraanicha keessa jiran duchisiisu tasgabbiin haala olaanaa ta'een kan dhabame ta'uun saaxilameera. Wayyaanonni karaa miseensota isheetti dhimma bahuun kilabiilee Peace and Security jedhaman filmaata bara 2015tiif kakaachifachuu akka yaalaa jirtu irra gahame ta'us barattoonni hin hayyamne. Gama biraatiin barattoonni hordoftoonni musliimaa bakki sagada yuunivarsiiticha keessa akka kennamuuf gaafachaa kan jiran yoo ta'u wayyaanonni ija shakkiin ilaalanii dhorkachaa akka jiran eerameera. Dhumarratti warshaa sukkaara Taandaa'oo kan Affaaritti argamu keessatti hojjettoota cinaa tokkoof miindaan eda'ame kaaniif otoo hin dabalamin hafuun fincila kaasaa jira. Warshaa sukkaara Fincaa'aa fi Matahaaraa keessattis gaaffii wal fakkaatu akka jiru ni beekama. Oduun keenyaarraa kanuma qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Oduu ammee mormiin barattoota eenyummaan isaanii tuqamnaan yuunivarsiitii Walqixxee keessatti ka'ee guyyaa har'aa yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti argamanittis babal'achaa akka jiru dhagahameera. Haala kanaan yuunivarsiitiilee Madda Walaabuu, Bulee Horaa fi Mattuu keessatti hiriirri wal fakkaataan taasifamaa jira. Hiriirota kana irratti dhaadannoowwan kanneen adda bilisummaa Oromoon gaachana keenyadha, nuyi qeerroodha, ka'i qeerroo waraqaaleen jedhanis maxxanfamaniiru. Beeksisa amajji tokko bara 2015 guyyaa waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa addunyaa irratti biyya keessaa fi alatti kabajamee oola. Kanaafuu miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo fi Oromoon marti bakka jirtanitti haala ho'aa ta'een kabajanii akka ooltan qeerroo bilisummaa waamicha kabajaa kan jaallummaa isiniif dabarsa. Sagalee qeerroo. Qabsoo artistoota Oromoo gufachiisuuf yaalii wayyaanee fi salphina ishee kutaalama. Walga'ii wayyaanonni guyyoota 10f artistoota Oromoo wajjin magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gochaa turte ilaalchisee yeroo darbe kutaa tokkoffaa keessatti salphina wayyaanee marii seenaa Itoophiyaa durii hamma har'aatti jedhu keessatti ishee mudate ilaalleerra. Walga'ii kana irratti qabxiilee marii kan turan ajandaalee hedduudha. Har'ammoo isaan kana keessaa ejjennoo wayyaanonni ideoloojii hordofan ilaalchisee qaban ilaalla. Ajandaa kana ilaalchisee mootummaa wayyaanee bakka bu'ee ejjennoo mootummaa isaanii kan ibsa godhe hoogganaa biiroo beeksisa Oromiyaa kan ta'e ergamticha Fiqaaduu Tasammaadha. Akka ibsa obbo Fiqaaduutti mootummaa wayyaanee kaapitaalizimiin rakkoo hedduu fidaa waan jiruuf mootummaa wayyaanee adeemsa gabaa bilisaa dibbee reebaa fi ba'e dhiisee sirna komaand ikonoomii sooshaalizim akka hordofu ifa godhaniiru. Wayyaanonni waltajjicha irratti akka ibsanitti har'aan tana biyyootiin sirna gabaa bilisaa kana hordofan kanneen akka United States of America faa gabaan bilisaa rakkoo guddaa itti fidaa waan jiruuf dinagdeen isaanii guddachuu didee USA'n
olaantummaa qabdu gallakkisuu irratti argamti jedhan. Gama kaaniin ammoo biyyoonni ideoloojii koominizimii hordofan kanneen akka chaayinaa dinagdeen isaanii guddatee olaantummaa fudhachuuf yeroo ce'umsaa keessatti argamna. Kanaafuu mootummaan isaanii ammaa booda sirna chaayinoonni hordofan kana malee sirna Ameerikaan gaggeessitu sirna gabaa bilisaa akka hin hordofne gadi jabeessanii ifa godhaniiru. Qabxiin barreeffama koo har'aas dhimma kanarratti xiyyeeffata. Ganamuma wayyaanonni qabsoo uummanni biyyattii fi dhaabbileen kaan kanneen akka adda bilisummaa Oromoo gaggeessaniin qofa dargii kuffisan otoo hin taane biyyootiin dhihaa kanneen akka Ameerikaa fedhii sirna sooshaalizimii kuffisuuf qaban irraa ka'anii dargii kuffisuuf jecha gargaarsa isaan godhaniifiin akka ta'e icciitii gabaa keessaati. Biyyootiin kun erga dargiin kufees ta'u yeroo chaartarii akka wayyaaneen isaan gargaaranii asiin ga'an bayyanattee hidda gadi jabeeffattee dhaabbattu gochuuf waraanni adda bilisummaa Oromoo waboon akka meeshaa waraanaa hiikkatee gara kaampiitti seenu gochuu keessatti humna qabaniin fayyadamanii dhiibbaa guddaa akka godhan seenaaf dhiisnee dabarra. Garuu michummaa wayyaaneen biyyoota kana wajjin qabdu hangam akka ga'u yaadachiisuu barbaadeeni. Wayyaanonni har'a biyya chaayinaan hin jirre nun jiraachisin jedhanii kakatan kun duraan biyyoota dhihaatti kakachaa fi waaqeffachaa akka turan beekamaadha. Wayyaanonni akka gaararraa bifa jijjiirratan kun gabaa bilisaa jecha caraansaan gurra uummata biyyattii duuchaa turan. Ammaa booda mootummaan sirna gabaa bilisaa kana keessatti qabeenyaan gara namoota dhuunfaa akka cimu daldala keessaa harkasaa baafachuu qaba. Qabeenyaan uummataa harka mootummaa jiru gara qabiyyee namoota dhuunfaatti deebi'uu qaba jechuun warshaalee gurguddoo hedduu biyyattiin qabdu hoteelotaa fi qabeenyaa hedduu itti ejjettee gurguruu jalqabde. Haa ta'uyyuu malee akka gargaarsi isaanii irraa hin dhaabbanne biyyoota dhihaa gammachiisuufi malee wayyaaneen duras murattee sirna gabaa bilisaa hordofuu barbaaddee miti. Yoomillee ta'u qabeenyi kamuu to'annaa ishee jalaa akka bahu hin feetu. Wayyaanonni bakka faayidaan jira jedhame hundaa akka waraabessa beeleettidha iyyuusanii itti duudu. Akka arraagessaa raqa argatetti irra marsu. Kanaa achi kanneen gurguraman jedhamanis kan gurgurte irra guddaa isaanii abbootii qabeenyaa tigrootaafidha. Kana malees aangawoonni wayyaanee waldaa garagaraa dhuunfaatiin ijaarratanii daldaloota biyyattii keessatti adeemsifamu hunda monopoliin to'atanii akka argaman ifa galaadha. Fakkeenyaaf caalbaasii sukkaaraa fi simintoo oomishni mana kuusaa keessatti caalbaasiitti gaafa dhihaatu kan caalbaasii dhiyeessus isaanii kan caalbaasii mo'atus nama isaaniiti. Namni isaanii caalbaasii kana mo'ate immoo erga caalbaasii kana mo'ee oomisha sana otoo mana kuusaa keessaa hin baasin achumatti nama biraatti dabarsee gurgura. Kana jechuun oomishni kun otoo dhaqee rabsamee uummata bira hin ga'in lafa jiru taa'ee caalbaasiirraa caalbaasiitti dabra. Inni harka lammaffaa yookaan sadaffaa caalbaasiin meeshaa kanatti darbe immoo ammas bu'aa barbaada. Haala kanaan oomishichi gatiin isaa yeroo dhaqee uummata bira ga'u daldalaa irraa gara daldalaatti darbaa ol ka'ee gabaan biyyattii hangam tokko akka jeeqamaa jiru kan namuu beeknudha. Karaa kaaniin ammas daldala kontiroobaandiitiinis ta'e saamicha gumrukii irratti gaggeessuun kan biyyattii harka qullaatti hambisan isaani. Wayyaanonni har'a koomaandi ikoonoomii hordofna jechaa jirtu kun duras gaafa gabaa bilisaan hordofa jettee lallabaa turtes guyyaa tokkoofillee fakkeessuutiin achi gabaa bilisaa hordoftee yookaan gaggeessitee hin beektu. Dinagdeen biyyattii duris har'as kan jiru harka mootummaati. Har'as teelee fi ibsaan harka wayyaaneetii hin baane. Ijaarsonni konistirakshinii fi warshaalee gurguddoon harka makalaakaa injinariingiitti galee jira. Amma immoo sababa koomaandi ikoonoomii jedhuun gonkuma waa hallee to'annaa wayyaanee jala galchaa jiraachuuf adeemuu isaanii hubanna. Lallaba wayyaanotaa isa ammaan tanaa kana wanti adda godhu sababa koomaandi ikoonomiitiin wayyaanonni saamicha isaanii seera qabeessa godhachuu isaaniiti. Akka wayyaanonni jedhanitti sababii isaan adeemsa sirna kaapitaalizimii kan ta'e li'oo liberaalizim itti jibban keessaa tokkoffaan
li'oo liberaalizimiin hiyyeessaaf hin barbaachisu. Lammaffaa mirga namoota dhuunfaa malee mirga waloo hin kabajuu kan jedhu faati. Dimokiraasii guutuu hiyyeessaaf yoo kennan bilisummaan akkamitti hiyyeessa miidha jedhamee yaadama. Yoo sirna li'oo liberaalizimii diriirsine qabeenyi lafaa harka mootummaatii ba'ee harka nama dhuunfaa galee hiyyeessonni lafa isaanii yoo gurguran sooressonni lafa hiyyeessaa bitanii dhuunfatu jedhamee yaadame yoo ta'ellee har'aa'oo mootummaan wayyaanee lafti kan mootummaatii jecha qonnaan bulaa irraa fuudhee investorootatti gurguruun qonnaan bulaan keenya fonqolaa hin jiru. Kanas ta'e sana isin hin gurguratinaa ana qofatu gurgurata yoo jechuu ta'e malee har'as lafti Oromoo qonnaan bulaarraa guuramee kaaree meetira takka qarshii 3tiin gatii karameellaa yookaan mastiikaa hin binneen qonnaan bulaarraa saamaa jiru. Ofiifis dabarsanii qabeenya lafaa gatii sigaaraa paakkeettii tokkoon investorootatti gurgurachaa jiru. Bakkoota garagaraatti ammoo gurguramuusaa daran lafichi akka bor faayidaa hin kenninetti faayidaa har'aaf qofa summii keemikaalaan faalamaa jira. Gama kaaniin mootummaan wayyaanee hamma ammaattuu gabaa biyyattii yeroo tokkollee to'annaa ishee jalaa baastee akka hin beekne kan nutti agarsiisan hedduudha. Isaan kana keessaa oomishoonni qotee bulaa tokko tokko gara biyya alaatti geeffame sharafa biyya alaaf akka oolu gonkuma hin hayyamamu ture. Fakkeenyaaf kan akka xaafii fi sangoonni gara biyya alaatti geeffame akka hin gurguramne ugguramaa tureera. Har'as itti jira. Kun kan ta'ee fi magaalota gurguddoo biyyattii keessatti kan argaman daldaltoonnis ta'e jiraattonni habashoota waan ta'aniif yoo oomishoonni qonnaan bulaa to'annaa isaanii jalaa ba'ee bilisaan gabaa addunyaatti dhihaatee sharafa biyya alaaf oole daldaltoonni fi jiraattonni habashoota magaalaa dorgomanii bitachuu waan hin dandeenyeef faayidaa qonnaan bulaa keenyaa ugguruun akka alatti baasanii gabaa addunyaatti hin gurguranne daandii jalaa cufuun biyya keessatti ukkaamsanii gatii gadi aanaan qonnaan bultoota keenyarraa bitachuun itti fayyadamu. Sanumayyuu immoo dabni kun akka irratti hin dammaqamne afaaniin holola mootummaan keenya xiyyeeffannaan isaa advaanteejii yookaan faayidaa qonnaan bulaa daran kabajsiisudha jedhu afuufu. Bakka kanatti waraana Itiyoo Eertiraa qofa yaadachuun gahaadha. Sababa waraanni Itiyoo Eertiraa itti ka'e keessaa inni guddaan dhimma daangaa qofa hin turre. Dhimmichi dhimma faayidaa dinagdeeti ture. Kunis daldaltoonni Eertiraa meeshaa qonnaa dachaa daldaltoonni Finfinnee fi Tigraay bitaniin qonnaan bultoota keenyarraa bitanii oomishoota warshaa immoo gatii daldaltoota Finfinneetti gadi buusanii qonnaan bultoota baadiyaaf dhiheessuu jalqabuu isaaniitiin gama lamaan qonnaan bultoota baadiyaa wajjin hariiroo daldalaa isaanii cimsanii daldaltoonni Habashaa magaalaa Finfinnee fi Tigraay daldaltoota Eritiriyaa dorgomanii oomishoota qonnaa bitachuus ta'e oomishoota warshaa isaanii qonnaan bultootatti gurgurachuu dadhaban. Kanaafu warri somba Oromiyaan hafuura baafatan kanneen akka uummata Tigraay jiraachuu waan hin dandeenyeef Mallas Zeenaawii akkana jedhan. Isaan nyaatanii nuti hagabuu hin bullu. Akka daa'imaa Eertiraa hanqalbaan dugdatti hin baannu. Haasaa jedhu dhageessisuun daandii konkolaataa gara Eertiraatti geessu cufuun konkolaatonni Eritiriyaa gama Itiyoophiyaa akka hin seenne dhorke. Egaa lolli daangaa kan ka'e kanaa booda ture. Waqtii kanatti miidiyaaleen tokko tokko kanneen akka VOA dinagdeen biyya Itiyoophiyaa magaalaa irraa gara baadiyaatti galaa jira jedhanii wayyaanota naasisuun isaanis ammoo akka isaan dafanii tarkaanfii kana fudhatan isaan godheera. Duuchaamatti mootummaan wayyaanee faayidaa habashoota magaalaaf jecha faayidaa qonnaan bulaa baadiyaa keessaafuu kan Oromoo ugguruun isaa jala muramuu qaba. Kanaaf wayyaanonni duras afaanumaan gabaa bilisaa jedhanii hololu malee bifa kanaanii fi kanaa achittu tarkaanfii garagaraa kaan hedduu fudhachuun gabaa to'achuun faayidaa qonnaan bultoota keenyaa miidhaa turaniiru. Fakkeenyaaf qarshii uummataan qamadii biyya alaa irraa bituun tolaan rabsanii akka gabaan qamadii biyya keessaa rakasu gochaa turan kanaa fi kan kana fakkaatu. Kan nama dinqu yeroo tokko immoo gabaa bilisaan to'adhaa jechuun tarkaanfii uummata addunyaa ajaa'ibsiise tokko fudhachuu isaanii ni yaadanna. Kunis
oomisha namoonni irra caalan biyyatti hiyyeessonni itti fayyadaman otoo hin taane oomisha abbootiin aanga'ootiin mootummaa kan itti fayyadaman kanneen akka biiraa fi foon dheedhii irratti gatii muree lafa kaa'e. Dubbii keenya irratti keessaafuu magaalaa Finfinnee keessatti kallattii hundaanuu galgala yookaan gadi baatanii dhageessan yoo ta'e hoteelota hunda keessaa kan iddee hundumaa dididib jedhu muuziqaa Tigreeti. Haaftisaas laftisaas qilleensi isaas dibbeema Tigreeti dididim godha. Sababiinsaa yeroo har'aa namni halkan bahee bashannanuu haa turuuti jireenyuma mataa isaatu dadhabeera. Kanaaf hoteelota hunda keessaa kan biiraas ta'e isaa ol dhugu kan foon muratee akka leencaa irratti geeraru Tigrootadha waan ta'eef abbootiin hoteelaa immoo maammiltoota isaanii gammachiisuuf yoo dibbee Tigrootaa kana reeban nama hin dinqu. Makmaaksa aayyoo koo tokko sirba giddii fi kolfa giddiiti kaa wantisaa. Yeroodha jedhes yeroo hin komadhu. Ayidoolojii ablee qara lamaan kan biyyittiitti taphachaa jirtu wayyaanonni hunda daran ayidoolojii lamaanittuu fayyadamtee kan faayidaa ishee fi faayidaa habashoota magaalaa eegsisu wixineeffachuun ta'e jettee akka isheen Oromoo miidhaa jirtu beekamee fallisaa barbaadamuu qaba. As garagaltee ammoo mootummaa gabaa bilisaa hordofu of fakkeessuuf daldaltoonni magaalaa baadiyaa seenanii timaatima kiiloo tokko qarshii 2 bitanii qarshii 15tti akka irraa fudhatanii gurguran haala mijeessiti. Oomishoota warshaa immoo to'annaa tokko malee daldaltoonni magaalaa qonnaan bulaatti akka gurguru taasisuun qonnaan bulaa keenya saamsisuun kiisii daldaltoota isaanii gabbisu. Walumaa galatti wayyaanonni haala sirna gabaa bilisaa fi gabaa to'annaa yookaan koomaand ikonoomii waliin makuu hordofuun bifa kanaan biyyittii qorqaa jiru. Amma immoo bifa haaraan sirna gabaa bilisaa dhiisuu isaanii labsaa jiru. Garuu kan isaan hin hubanne tokko kan daran yaaddessaa ta'uu qabu sirna gabaa bilisaa kana caalaa hojii dhabdummaa lammiilee ta'uu qaba ture. Hojii dhabdummaa immoo kan daran babal'isu gabaa hundumaa to'annaa mootummaa jala galchuudha. Kanas ta'e sana gama kamiinuu yoo yaadame heddumminni namaas dabalaa adeemuun isaa waan hin oolamnedha. Jireenyis daran qaalayaa adeema malee kanaa booda gadi hin deebi'u. Biyya kamirrattuu hirkattummaan barbaachisaa ta'uu baatullee haala addunyaa hubachuun garuu barbaachisaadha. United States of American akka warri EPRDF itti farrisanitti laaffachaa jirti moo miti inni jedhu dhimma biraa ta'ee garuu ammaa booda lolli EPRDF Oromoo wajjin qofa otoo hin taane USA faa wajjin ta'uu hubanna. Yaa sangaa margasaa malee hallayyaasaa hin agarre akkuma jedhan wayyaaneen biyyoota dhihaa gantee biyya Chaayinaa hordoftee sirbuushee malee badiisa hedduu biyya Chaayinaa boodaan alachaa jiru hin hubanne. Har'a faayidaa biyyaa guutummaatti dabarsanii Chaayinaaf kennaa jiru. Chaayinoonni yeroo har'aa hojii lammiilee biyyattii dhaalaniiru. Gama kaaniin ammoo biyyoota Chaayinaan itti seentetti balaatu guddata. Eboolaa fi kirkira lafaafaa. Warri Chaayinaa ammoo faayidaa isaanii malee waa'een mirga dhala namaa fi kabajaan namummaa isaan biratti homaa miti jechuun danda'ama. Dhaloonni isaanii erga maa'ootii booda jiru gara jabeenya akkasii fi barsiifata ofittoo warra qabudha. Guyyaa tokko waan hiriyaan koo dhihoo tokko naan jedheenan dubbii koo goolaba. Warrittiima Chaayinaa kana qalbiin koo hin jaalanne. Yeroo nu badhee ilaalu waan biyya koo narraa dhaalan natti fakkaata. Mootummaan wayyaanee ammoo waan isaaniif sududee fakkaata. Garuu har'as borus ofirratti hirkattummaatu nu baasa malee akka gaararraa sagal jijjiiramuu miti naan jedhe. Dhugaadha. Wayyaanonni egeree dhaloota keenya ol biqilaa jiranii fi dardarran keenya balleessanii dhaloota isaanii tolchaa jiru. Dhaloonni kun ammoo gonkuma kana hayyamuu hin qabnu. Kan har'aa fixadhe nagaan naaf turaa Hariiroo Jorgooti. Qophii itti aanutti aartii Oromoo ilaalchisee walga'ii kanarratti maaltu akka ta'e ilaalla. Tokkummaan Oromoon harka wal qabatee, tokkummaan Oromoon harka wal qabatee, bilisoomuuf jira walitti birmatee.
kutatee ka'eera kunoo harka wal qabatee bilisoomuuf jira walitti birmatee kutatee ka'eera kunoo harka wal qabatee. Bosokii boraafateetu dagaatti hirkatee biyya isaa bilisoomfata abdii godhatee dheebotee corroqa duugee akka hin nyaatee biyya isaa bilisoomfata abdii godhatee iyyee jaraanee hundumtu walii wawwaatee biyya isaa bilisoomfata walii jabaatee bosokii boraafateetu dagaatti hirkatee biyya isaa bilisoomfata abdii godhatee dheebotee corroqa duugee akka hin nyaatee biyya isaa bilisoomfata abdii godhatee iyyee jaraanee hundumtu walii wawwaatee biyya isaa bilisoomfata waliin dhaabbatee. Tokkummaan Oromoon harka wal qabatee tokkummaan Oromoon harka wal qabatee bilisoomuuf jira walitti birmatee kutatee ka'eera kunoo harka wal qabatee bilisoomuuf jira walitti birmatee kutatee ka'eera kunoo harka wal qabatee. Tokkummaan jiraanna dhiiroo eebotaatu qawwee ofni danda'ee saba koo illee keemsu jawwee jooree miilli isaa sadhubbee gufuun sadee biyya isaaf duun dirqama waardiyyaa ta'ee jooree miilli isaa sadhubbee gufuun sadee biyya isaaf duun dirqama waardiyyaa ta'ee. Tokkummaan jiraanna dhiiroo eebotaatu qawwee ofni danda'ee saba koo illee keemsu jawwee jooree miilli isaa sadhubbee gufuun sadee biyya isaaf duun dirqama waardiyyaa ta'ee jooree miilli isaa sadhubbee gufuun sadee biyya isaaf duun dirqama waardiyyaa ta'ee. Jiraanna dhiiroo eebotaatu qawwee ofni danda'ee saba koo illee keemsu jawwee jooree miilli isaa sadhubbee gufuun sadee biyya isaaf duun dirqama waardiyyaa ta'ee. Qophiin keenyaarraa kanumaan goolama. Qophii itti aanu hanga wal agarru nagaan turaa. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa Bilisummaati.